Shaggaraan meetta roobii keessatti dhaan namoota nagaarra jabaatee jiraachuun hima. Dabalata qaba. Siyaasa dadhabaaf dullooma gaggeessaa kan jiran Koloneel Abiyyi Ahmadiif ergamtoonni isaa rakkoo siyaasaa impaayiriitti mudatee jiruuf uummata Oromoo dararuuf furmaata taasifachuun namoota fayyaalessa dhuunfaa isaaniirra bobba'uun jiraatan maatii isaaniirra qabu manidhaa keessatti dararaa jiru. Guyyaa dheengadda jechuun waxabajjii 22 litti Shaggaraan meetta roobii magaala gabaa roobii keessatti namoota nagaa dhiiraaf shamarran osoo hin jedhin qabanii fuudhanii deemuun magaalaanicha shiinootti hidhanii akka iraarsaa jiran jiraattonni achirra dubbisan. Namni hidhaman kunneenis maqaan isaanii Leelloo Waamii, Gannu Taaddasaa, Biraanuu Kananiif Nigaatu Gammachuu kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni ibsan. Namoonni hidhaman kunneenis gochi isaanii malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu maqaa jedhuun akka hidhamanis jiraattonni kunneen dabaluun dubbatan. Karoora uummatichi beelaaf gadadoo rukutuuf qaban ifaan ifatti hawaasa keessatti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, namoonni hedduunis waqtii qonnaa kanatti manneen hidhaa jumlaan guuramanii gidirfamaa jiranis dabaluun ifoomsan. Godin Qeellama Wallaggaa Gidaamii keessatti haadhi tokko waraana faashisti PP ajjeefamuun dhaga'ama. Waraanni murna PP yakka namoomaa Oromoo irratti godhuun itti gaafatama hin qabne namni kamuu akka jaalalaan hin jiraanne kabaja namummaa mulqee heera uumaa ganamaa waaqni isaaf kenne dhorkachuun hanga bineensaa hanqisee ajjeesuu jabeesseera. Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamitti loltoonni Abiy Ahmed haadha tokko lamaan gudeeduuf yaalii goonaan haadhi kun iyyitee hawaasa dammaqfachuun gara ajajaa isaaniitti deemte yoo himattu furmaata homaa osoo hin argatin hafte. Haa ta'u malee murni kun yakka ofii isaa karoorse waan hojjechiisuuf loltoonni kunneen maaliif nu himata jechuun boodarra deebi'anii ganda Qumbaabiitti waxabajjii 22 haadha maqaan ishee Keeriyaa Sharibaa jedhamtu ganamarraa rasaasaan rukutuun ajjeesan. Heerri gadaa Oromoo dubartootaaf daa'immaniif bakka olaanaa kan qabu ta'us warreen lafa Oromoo irratti gooban biltiginnaan nuti ijoollee abbaa gadaati jecha gochoota duudhaa saba Oromoo hin calaqqisiisne warreen sanyii mootii ofiin jedhan habashoota gammachiisuuf gara jabummaan raawwat. Sabni seera bulmaata mataa isaati tumate kalaandarii mataa isaa kalaqee qaroomina addunyaaf bu'uura buuse. Ana argee baana Kombolchaatti deddeebiin saamichi jiraatu irra raawwatamu dubbatu. Jaadir dhugaa waan qindeeffatu qabdi. Kasaaraa dinagdee impaareetti mudatee jiruun wal qabatee murni bilchiginnaa of utubuuf jecha karaa tokkoon qaala'insa jireenyaa hawaasa irratti ol kaasuun karaa biraan ammoo saamicha daangaa qabneen haadhayyeessaa boocisuun raawwachaa jira. Haaluma kanaan godina Baar Harargee aanaa Kombolchaa keessatti kaleessa waxabajii 23/2024 kaabinootni bilchiginnaaf amanamoo ta'an waraana weerartuu Koloneel Beemo Dobdura qabuun abbaa raddaanicha jala jiran hundaaf doqdoqqeen tokko bitamuuf jechuun hawaasni akka maallaqa kaffalaniif dirqiin qarshii 1,000 kaffalchiisaa turuun barameera. Torbeedhuma kana keessa aanuma Kombolchaa kanarraa deeggarsa raayyaa ittisa impaareetii jechuun qarshii 1,000 abbootii warraa hundarraa funaanaa kan turan yoo ta'u kanneen hin qabne ammoo hidhaatti guuruun namoota 200 yeroo tokkotti hidhanii raarsuun mana hidhaa baasuuf maallaqa dabalataa kaffalchiisaa turuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Honorroo Bulluqiif Jimmaa Gannat keessatti uummanni dhibee buusaan dararamaa jiraachuun himame. Jaalbileessa sabaa waan qindeeffatu qabdi. Murnoonni abbaa irree aangoo harkaa qaban hojii isaanii yeroo hunda waa'ee waraana baay'ifachuu fi eebbisiisuu taasisuun akka waan erga hawaasni kun dhume dachee qullaa bulchaniitti. Murnoonni abbaa irree aangoo harkaa qaban hojii isaanii yeroo hunda waa'ee waraana baay'ifachuu fi eebbisiisuu taasisuun akka waan erga hawaasni kun dhume dachee qullaa bulchaniitti bu'uuraalee misoomaa hawaasa irraa kutuun gaagama hamaa uummaticha kaffalchiisaa jiru. Yeroo itti qaala'insi jireenya hawaasa miidhee jirutti waggaa tokko qofaa keessatti yeroo 3 fi isaa ol uummata harkaa maqaa gibiraa, inshuraansii fayyaa fi wantoota adda addaa maqaa dhaachuun uummata saaman kanatti hawaasa irraa ammoo qorichaa fi tajaajila fayyaa adda addaa kutuun dhibeen lubbuun lammiilee akka dhumatu taasisaa jiru. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqii fi Jimmaa Gannatii keessatti dhibeen busaa daraan hammaachuu irraan kan ka'e namoonni hedduun buufata fayyaa aanichaa keessaa qorichi dhabamuun du'aa akka jiran jiraatu. Keessattuu daa'imman gara malee miidhamaa akka jiran jiraatotni kunneen kaasuun beekaan uffitu malee qorichi dhabamee miti. Karaa tokko raasaan karaa biraan ammoo qoricha hawaasa irraa kutuun ummaticha akka lafarraa dhumuuf sirna abbaa irree kun karoorfateedhas jedhan. Murni bilchiginnaa lixa Oromiyaatti waraana marsuun tajaajila irraa kutee rakkoo fayyaa hawaasummaa fi dinagdee uumuun uummata dararaa jiruun qe'ee hedduun mancaa jiraachuun ni beekama. Gaachisaatiin jira. Lafa sabab sablammiin Oromiyaa keessatti argamu kana keessa yoo ati biyya biraa dhatte yookaan naannoo Amaaraa yookaan naannoo Maqalee Soomaaliyaa keessa yookaan naannoo adda addaa keessa yoo ati deemte sabii babal'inaan keessatti argamu hin jiru. Namuu sabuu fi qofaan ta'a. Garuu Oromiyaa keessa yoo ati dhufte sabab sablammiin hundinuu keessatti argama. Sintaa Oromiyaa keessatti ka argamu sabab sablamni guutuun Oromiyaa keessatti argama jechuudha. Garuu Oromiyaa keessatti namu hundi Oromiyaa keessatti kabajaadhaan jiraata, ulfinnaan jiraata, quufeetiin akka fedhe jiraatu danda'a, akka fedhetti jiraata, akka fedhetti Oromiyaa irratti ol qabatee mataa jiraachaa jira. Garuu Oromiyaan garuu biyya biraa dhattee naannoo biraa naannoo Oromiyaa keessaa baatee saba biraa biratti ol jettee jiraachuu dhiisii lubbuu isiitiin jiraachuu hin dandeettu. Waan kana ta'eefuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin tun hedduu garaa nama nyaatti. Nami kamuyyuu Oromiyaa keessa jiraachuu hin danda'a. Oromiyaan ammoo nama kamuu keessa jiraachuu hin dandeettu. Kuni maaliif kana ta'e jettee yoo kalaaltu taate
dhugaa dubbachuu fi Oromiyaan akkamitti lafa akkanaa qabaattee maddi isii kunis jireenyi isii kunis hedduu bilchaataadha, hedduu gartee nama hawwata, hedduu nama feesisaa. Jireenyi Oromiyaa keessaa hedduu barbaachisaadha. Akkasuma saba biraa keessatti kama barbaachisaa ta'e isaan barbaachisaa sana immoo ufiin qofa fedhan. Sabi biraa isaaniif fayyadamu hin fedhan. Qabeenya biraa nami biraa ka fayyadamu hin fedhan. Oromiyaa qofa keessa saamanii Oromiyaa keessatti jiraatanii Oromiyaa keessa mataa ol qabatanii taajiranii Oromiyaa mataa gaddaa'utti jiran. Isaan keessatti garuu ol jettee jiraachuun hedduu hin jiru jechuu hin dandeettu. Naannoo Amaaraa fudhadhu Oromiyaa yoo barbaadan keessatti argachuu hin dandeettu. Jiraattus dhoffatteetiin jireenya hamaa keessa jiraachuu jirti. Saba biraa keessa jiraachuu hin dandeettu. Sabni kamuyyuu garuu Oromiyaa keessa jiraachuu danda'aatiin jira. Sabni gamuu garuu Oromiyaa keessatti taajireetiin mataa ol qabatee fooqee adda addaa walirraan ijaaree jiraachuu jira. Oromiyaan garuu miskiina taateetiin eeyduu balbala namaa taateetiin jiraachuu jirti. Kuni maaliif barbaachisee yoo jettee kalaaltu taate hanqina gartee uummanni keenya qabu yookaan hanqina uummanni keenya ufta'ee jiraachuu dadhabuu isaati. Maaliif ufta'ee jiraachuu dadhabe uummanni keenya yookaan maaliif ol qabatee ofiin uf bulchee ofiin uf danda'ee ofiin uf bulchee jiraachuu dadhabeetiin jira. Maaliif kun yoo ta'u taate tokkummaa dhabuu keenya natti fakkaata. Tokkummaa yoo qabaanne hamma lafa keenyatti hamma dandeettii teenyaatti waan nu bulchu lafti teenya nu geetteetiin nu bira dabarteetiin hamba biraa geette. Kanaafuu waan hamba biraa geettu san yoo ofii hiranne akka fedhaatti nu geetti tokkummaa keessatti nu geetti tokkummaa keenya dhabuudha akka akkana nu godhe. Garuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun kiyya kaarraa kana fakkaata. Yoo isin jaalachiise like, share, subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jira. Jireenya waa'ee Itoophiyaa akkasuma mootummaa Itoophiyaa akkasuma waraana fiinxaaleeyyii Amaaraa rakkoo uummata keenyaa mudataa jiru, rakkina beelaa uummata keenya mudataa jiru waliin wal qabatee kan isiniif dhiyeessu taasisumaan na hordofaa isiniin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waa'ee Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akkasuma waa'ee Oromiyaa keessatti deemaa jiru waan nama irratti deemaa hin jirre. Jireenyi ammaan kana jireenya qaala'aatiin jiru. Jireenyi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana nami jiraachuu dadhabeetiin jira. Nami jiraachuu fi bahee galuu dadhabeetiin jira. Akkasuma mootummaan waraana bilisummaa Oromooti jechuun uummata nagaatiin dararaatiin jira. Ilmi namaa kun waan fedhe deeggaruu qaba. Waan fedhe deeggaruun mirga isaa ta'a. Garuu maa kan deeggaruus deeggaruu baatus irraa beekuu hin fedhanii uummata keenya nagaatiin dararaatiin jiran jecha. Yeroo ammaa kana akkasuma godina Arsii Lixaa Aanaa Shirkaa keessattis akkasuma godina Wallaggaa Qeellama Wallaggaa keessattis akkasuma Oromiyaa gartee Shawaa Bahaa Roobii keessattis akkasuma naannoo Harargee akkasuma Oromiyaa Bahaa keessattis rakkoon kun babal'inaan deemaatiin jira isiniin jaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya haga yoomii Oromiyaa irratti deema kuni hanga yoomii Oromiyaa irratti gartee waraanni kun labsama isa jiru kama waliin ilaallu ta'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin ammaan tana Oromiyaa keessatti deemaa jirtu waraanni gartee mootummaa kun rakkoo hedduu saaxilaatiin jira. Rakkoo hedduu uummata irratti uumaatiin jira. Uummata miidhaatiin jira. Akkasuma darara uummata irraan gahaatiin jira. Waraanni kun garuu kan dhalatee kan guddatee yookaan kan irraa bahe muka irraa hin baane biyya alaa irraa hin dhufne saba biraa irraa hin dhufne uummatuma Oromiyaa kanarraa as bahe. Garuu nami uummata kana irraa as bahee uummatuma kana dararu jechuun waan hedduu nama ajaa'ibu waan hedduu nama dinqisiisu dhugaa dubbachuu fi waraanni gartee uummata isaatti balansi godhee ilaaluu qabaa yookaan gama mootummaatii fi gara uummataatis balansi godhee ilaaluu qabaa. Mootummaan ilaaluu dadhabus waraanni kun kan irraa ergama isaa fudhatee yookaan galmaan gahu taatus garuu akkuma arge uummata rashanee yookaan uummata ajjeesee yookaan uummata saamee yookaan uummata gubee yookaan uummata hidhee yookaan irreedhaan uummata hidhachiisee rakkoodhaaf kan saaxilu yoo taatu taate rakkoo kun kan uumaatiin jiru rakkoo kana kan fidaatiin jiru rakkoo beelaati. Rakkoon beelaa kun dhugaa dubbachuu fi ilmi namaa gaafa beela'ee haadha isaati ajjeesaa yookaan obboleessa isaa ajjeesaa yookaan jiraachuu ofiitiif jecha yookaan mallaqa garaa ofiitiif jecha uummata isaa fixaatiin jira. Yeroo ammaa kana waraanni mootummaa kun ajaja mootummaa fudhatee kaadamoo mindaa waan gahaallee hin fudhan
Wama xiqqoo takka isaaf kafalamu jecha uummata isaa dararaatiin jira. Dhugaa dubbachuu fi dararriin uummata irratti deemaatiin jiru waan hedduu nama gammachiisuu miti, waan hedduu nama qaanessuu, waan hedduu nama naasisuu. Waa'ee mootummaa yeroo ammaa kana dalagaatiin jiru haalli inni deemaatiin jiru dhugaa dubbachuu fi hedduu nama gaddisiisaa, waan nama gammachiisaa irraa asirraa argutti hin jirru. Uummatni dararuu fi beelaan saaxilamaatiin jira, rakkoodhaaf saaxilamaatiin jira, ajjeechaaf saaxilamaatiin jira, saamamaatiin jira. Akkasuma kana tarii taanta barii jedhu akkasuma agartee humna waraana fiinxaaleeyyii naannoo Amaaraatiin akkasuma rakkoo uummataatiin saaxilaatiin jira. Uummanni hedduu rakkataatiin jira. Qabeenyi mootummaa akkasuma qabeenyi uummataatiin saamamaatiin jira. Waraanni fiinxaaleeyyii Amaaraa agartee uummata nagaa irratti waraana labsee daangaa irratti uummata nagaa fixuu fi uummata nagaa saamaatiin uummata nagaa ajjeesaatiin jira. Jiruun Oromiyaa keessaa tuni gama kaaniin gama mootummaatiinis gama saba biraatiinis cucunqarfamaan kun hedduu babal'ataatiin jira. Oromiyaan hedduu takka jireenyi itti hadhaa'aatiin jira. Isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni kun fala akkamiitiin dabruu danda'a, fala akkamii argachuu dandeettii kan jennee kan ilaallu taate walumaan kan ilaallu taasumaan hordofaa isiniin jecha uummata keenya kabajamoo fi jaalatamoo dhugaa dubbachuu fi uummanni Oromoo kun ammatee bulaadha. Nama kamuyyuu guddifatee bulaa yookaan ammatee bulaa lafa isaa keessatti jiraachisaatiin jira. Lafa sabaaf sablammiin Oromiyaa keessatti argamu kana keessa yoo ati biyya biraa dhatte yookaan naannoo Amaaraa yookaan naannoo Maqalee Soomaaliyaa keessa yookaan naannoo adda addaa keessa yoo ati deemte sabii babal'inaan keessatti argamu hin jiru. Namuu saba ofii qofaan taa'a. Garuu Oromiyaa keessa yoo ati dhufte sabaaf sablammiin hundinuu keessatti argama. Sintaa Oromiyaa keessatti kan argamu sabaaf sablamni guutuun Oromiyaa keessatti argama jechuudha.